arganii du'a kana caalee eessa jira? Duuti kana caalee eessa jira? Mucattiin kun waan baay'ee duute jechuudha. Mucattiin kun guyyuma arbaa biyya galti. Guyyuma arbaa mana madaamaatti duute. Guyyuma arbaa maallaqni ishee nama harkatti argame. Guyyuma arbii sana paaspoortiin ishee nama harkatti argame. Guyyaa takkatti waan baay'ee godhamte mucattiin kun. Guyyuma takkichatti. Guyyuma sana ganama immoo jaarsumni ergatteeti. Guyyuma sana jaarsumni ergatte. Mee sagalee takkasin na dhageessisa silaa waasaappiin kiyya amma mistira koo guutuu gubdanii jechuudha. Akka yaada keessanitti mistirri siimoo gubateedha. Akkasii yaadni keessan. Wanti si waasaappiirraa qabdu mistirri gubateedha miti amma. Akkasii yaadni keessan. No. Siifan qophaa ishee biti kan dadhabdu. Koree keessatti mistirri funaanamtu jira. Achi xaq garana dhufamti xaq godhama. Sini galee siifan kan isin hojjettu maal siniifa jedhu. Maal jedhee maqaa ishee isin yaa malee kan siifaniin caalu olaanaan samiirraa achi as dubbii kana qabatee achi cuunfee as cuunfu hin jira. Siifuu lakkoofsa koo si erga itti naa dabalee yaa kottu seeni kottu hin seenta. Innaa hin goyoomina dhugaa rabbi tasuma goyoomina. Mistira siirkaa baballeessinee minaamin I'm so sorry baay'ee isinitti gadda. Ishbii shilaawo ani hadda dochi naa asofsi adda makaa naa asofsi jira takka makaa isa hin beeku. Ani nama sammuu qabudha. Sigalee nama sammuu ajaa'ibaa qabudha. Zimmedhee nama deemu miti. Eenyuun koon dhufa miti? Mistirri koon dhufa miti gara waasaappii biraatti ila kana qaba. Koree waliigalaa mistira qabdi. Mucuco talbaa haadha keessanidha. Talbaanuma akka keessanii warra saandawichaan eenyu ta'u nasa isin fakkaadhemu. Ani jiruun harkaan mucucaattu. Jiruu bareechee itti beeka. Jiraachuu kanallee itti beeka. Isinii galee maal akka dhufullee fuulduratti hin beeka. Osoo biyyaan an jiru kana keessaa waa nama kaatame mobaayila kana makaachiistu isin jechuun bar warra kulaalitii ijoolleen dhukkubsatte jettanii manaa kimii gashitanii sinii immoo mistira keessamme miira keessa galuu miira keessa warra manaa kimii geessitanii ijoollee kulaalitii keessaa baasisiistanii waraqaa manaa kimiitti dhukkubsattee duute jettanii poolisa seensistanii poolisa amansiistanii biyya gashitanudha bar isin nama akkasiiti bar. Isin nama akkasiiti. Ijoolleen gaafa biyya galte gamaaf gamana babbaqattu. Maal taate operaasyoona taate kulaalatti xaxariidha. Kulaalatti xaxariidhaa kana waraqanni. Uummanni koo waan wanti inni beeku hin jiru ilmoon koo kulaalatti xaxariidhaan itti operaasyoona taatu duuta. Uummata hoolaa argattan miti kunoo caakkaa gama sanaa keessa horii gurguree sangaa gurguree akkasitti biyya erga. Osoo akka keenya quuftee baddee biyyaa baatee nama gubuubar. Haadhaaf abbaan waan qabutti gurguratee mucaan koo ji'a 3 booda ji'a 4 booda waan godha jetti isin achi shanaafattee bishaan qabbanaan hin dhiqattu asii itti gubee kutte duuka namicha jiinsii uffatu kana duuka. Kalas jiinsii kana argite caraanfii kana kan inni talbaadhaan farrazu kana yookiin jeeniin farrazu argite filteriin kun isii maraache. Jettu jammartee akka reediyoo dingaafite. Wallahi kono jala deemti. Ani kan nuti asii bar hangana ga'een jira. Dagatte harmee ishee waan biyyaasee baaseef. Dagatte kalas dagatte. Osoo akka kiyyatti namni biyyaa bahe nan gubuu bara. Quufee utaalee biyyaa bahe nan kun barumsa dhiise. Garuu isin parsantiin guddoon dubartiin Itoophiyaa kan isin biyyaa baatu rakkina ciniinitti naanna'ee waan nyaattu waan dhabame waan geenitti deemee mootummaan lafa irraa saamee abbaan qabeenyaa lafa irraa saamee waan gootu yeroo dhabdu dhaqee abbaa kiyya dabarsa jettee shanaafattee kunoo
feestaalii bicaa kanaan gara biyya arabaa dhufte. Kongoo sana uffattee kongoo sana gatte kalas. Gatte kongoo caammaa gurguddaa kanarra dhaabbatte qenni qer shokor 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 girgiddaa qabataa shokor shokor jette. Mana jaazaa deemudha. Gaafa ji'a ofii isiitii sirbuu jammarte kalas. Caammaa sanarra dhaabbatte. Gaafa ji'a lama isiin jinjanaa isii jammarte abbujiinsii jala seentee kalas kun akkas taate jechuudha. Sinii galee dhiisa waan kana ba'a mana jaazaatiif ba'a mana jaazaatiif ba'a mana jaazaatiif. Bira jira jettee hin yaadu dhugaa siima. Akkas jettee gonkumaa hin yaadu. Ammarraa ba'ii dalagan. Amma isa kanarraa gabbaa'ii dalagan. Fireendii kee bira jira birriin kee. Namichi ijaazaa bira jira gaafatadhu. Biyyarraa kunoo namni bar maallaqa ofii miti maallaqa namaan nyaachuufu. Maallaquma kana nyaachuufu nama 5-6 ta'anii garee hidhatan. Akkasitti obboleessi koo akkas ta'een jedha, obboleessi koo kulaalitii dhukkubsateen jedha, obboleessi koo kaansarii qabamen jedha, obboleessi koo shiftaa to'ateen jedha, obboleettiin koo akkas taateen jedha walii jedhanii dhufanii karaa Oromootti. Si galee karaa Oromoo dhufanii isi tokko dhuftee kan fuula shaboonni qatte kun dhuftee yaa gola gargaaraa yaa gola gargaaraa. Asii maal taare nuti shakkine jennee asii obboleessa qabda obboleessa qabda halloo akkasii akkasi walii galamni ture alhamdulillah akkasitti Oromoon miiliyoona 2-3 guurti dhumate